social media irratti deemaa jiru marii gaafii lamaa fi sadii kaasanii jiran kabajamtoonni ammoo deebisuun akka bulchiinsaatti dirqama waan ta'eef malee deebisuullee hin barbaanne dhugaa san dubbachuudhaafi magaalaa sabaa sablamman namuu itti jiraachaa jiru magaalaa Dirreedawaati haa jennu sabaa sablamman magaalaa federaalaati muummichi ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gaafa Firiizoonii yookaanis diraayipoortii bika baaburii nasaanii bika kanaa kan jennuun akka afaan saba biraatiin tanaafuu achirratti gaafa dhufee haasawa godhee kabajamoo muummichi ministeeraa magaalaan tun akkuma Dirreedawaa xiqqishoo jedhamtee ammaan sana Dirreedawaa magaalaa beekamaa Nigistii jennaaniini tanaafuu sanii wajjin wal qabate akkuma jirutti magaalaan tun Itoophiyaa xiqqoo haa taatu arabaa idalee Itoophiyaa xiqqoo moggaasnee fi jirraa jedhameeti kan deeme rakkoon magaalaa tanaa durirraa eegalee ni beekama gizee jijjiiramni mootummaa yookaanis kantiibaan waggaa 5 takka waggaa 2 wal jijjiiruudhaaf dhihaate rabshaa magaalaa sana keessa ka'uu waan baran amma immoo rabshaan san akka hin kaane nutis qabsoon deemnaa duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette Somaaleenis xiyya jee mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kan name kana kanaafuu waggoota 5 bulchaa jira dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis tiyya qofaa miti kaabee 500 lakkaa maqaa hariirootiin jiraatee kaartaa nama gurguruu miti shunkursaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa ka gurguru eenyu ka mallatteessuuf oo eenyutu mirga naa kanne kaabinee as jirtuuf oo eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf maaliif haasawatu gongorsiisan hawaasa gongorsiisan hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan arraas wajji jiran borullee wajji horan magaalaa sana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan hogguu takka saba Oromootii Somaalee wajji lolan hogguu takka saba Oromootii Amaaraa wajji wal fixan hogguu takka saba Oromoo sabni Oromoo nama haamata malee ganama dabree namaa simmii hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan abaan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleef kannamtee maaliif barbaachise gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti heera dhiisetti yuuneskoorra galmaawee wanni galmaawee heera akka galma heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kanname yuuneskoodha tanaafuu dhugaatii magaalaa tana dhalate obboleessa keenya heer isee bikka itti kaayannu siidaa odoon tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heer isee ibsuu danda'u okke harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Somaaleen wajji dhiichisanii kan kabajaa turan gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii san gammachuun wajji dhiichisaan turre anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasii siin ta'u obboleeyyan warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu rahima as keessa jiru hundaa sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati ammoo kana warri awwala oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooma warri galgali immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti waa'ee dallaalummaatiin namaa sun sodaatu kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalii wanni jiraata kan jiru kan gari ammoo butameeti maquma Oromommaatiin butamee haaki ta'ee nama arrabsus ni jira magaalaan hiriirri dhiyees hin jiru namni hawaasni wal miidhees hin jiru hawaasni nagee haalii gammachuuni wajji jiraachuu jira misooma baadiyyaa dhaqaalala hawaasni sulula hojjechuu jira yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaa sanii jira jaabe okay bara amata waggaa 10 dura dachiin kaaree sirrii kumshaan aadaa galma aadaa Oromoo abbaa gadaa tijaara bu'anii kaaree kumshaan kanname jira teelee duuba
obboleen keenya kan Somaaleetiifis kumshan kennamee jira. Soo kana ijaarrachuu kan danda'u ijaarrachuu ni danda'a ammallee oduu godhuu otoo hin ta'in namu ona fi yoo ijaarrachuu mirga isaa. Sanii haala Guraageefis mana aadaa kanneen obboleen keenya saba biraatiifis kennamee jira. Soo arra kun maaltu adda godha? Waqtiin amma jiru nagaa magaalaa tanaa booyareessuuf jaalataaleen tokkummaa bulchaa deeman booyareessuuf Khadir Khobaasaa wanni godhu hin jiru, wanni kannuus hin jiru. Yooni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu. Magaalaan magaalaa federaalaati. Gaafa hawaasni walii galuu didee nuti gaa obboleen keenya wajjin nagaan jiraachuu feenu sabaa sablammanii siin feenu magaalaan tun harta gatti haa baatu yoo jedhame mana marii paarlaamaatu federeeshinii mikir beetii murteessuu danda'a. Gaafiin hawaasni keenya qabu gaafii sanii miti magaalaan akkamii guddate akkamii misoomti. Tana beeknee warri asirreessa hojii jiru hin dogongorinaa olaantummaan seeraa ni kabajama. Hanga nuti jiru ammoo magaalaa kana yoo borullee hanga dirra jirraa bulchuu jiru kana wajjin wal qabatee hawaasa kana rabbii gadiitti nuti tutti amana. Naan takka hawaasni kunis qeensirraa ta'uu hin qabu. Hawliin dhiibbadha jee mootummaa wajji wal dhiibbachuu ni danda'a rakkoo hin qabu. Iyyeef waa takkaan isinima leenci hogguu waa qabu deemu bineensa dilaa jirami bineensa san keessaa yookaanis waan nyaatu re'ee gaaraatis haa ta'u waan takka gisee arganii sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru marii gaafii lamaa fi sadii kaasanii jiran kabajamtoonni ammoo deebisuun akka bulchiinsaatti dirqama waan ta'eef malee deebisuullee hin barbaanne dhugaa san dubbachuudhaafi magaalaa sabaa sablamman namu itti jiraachaa jiru. Magaalaa Dirreedawaati. Haa jennu sabaa sablamman magaalaa federaalaati. Muummichi ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gaafa Firiizoonii yookaanis diraayipoortii bika baaburii nasaanii bika kanaa kan jennuun akka afaan saba biraatiin tanaafuu achirratti gaafa dhufee haasawa godhee kabajamoo muummichi ministeeraa magaalaan tun akkuma Dirreedawaa xiqqishoo jedhamtee ammaan tana Dirreedawaa magaalaa beekamaa Nigistii jennaaniini tanaafuu sanii wajjin wal qabate akkuma jirutti magaalaan tun Itoophiyaa xiqqoo haa taatu. Arabaa idalee Itoophiyaa xiqqoo moggaasnee fi jirraa jedhameeti kan deeme. Rakkoon magaalaa tanaa durirraa eegalee ni beekama. Gizee jijjiiramni mootummaa yookaanis kantiibaan waggaa shanitti takka waggaa lamaa fi janitti wal jijjiiruudhaaf dhiyaate rabshaa magaalaa sana keessa ka'uu waanuma baran. Amma immoo rabshaan sana akka hin kaane nutis qabsoo ni deemna. Duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette, Somaaleenis xiyya jee mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kennamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kenname kana. Kanaafuu waggoota shananitti bulchaa jira. Dachii dabarsinee kenninu dachiin yookaanis xiyya qofaa miti kaabee 500 takka maqaa hadiirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti. Shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa kan gurguru. Eenyu kan mallatteessu? Mallatteessuuf oo eenyutu mirga naa kanne? Kaabinee as jirtuuf oo eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf? Maaliif haasawaa dogongorsiisan? Hawaasa dogongorsiisan? Hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira. Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan, arras wajji jiran, borullee wajji horan. Magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan. Hogguu takka saba Oromootii Somaalee wajji lolan, hogguu takka saba Oromootii Amaaraa wajji wal fixan, hogguu takka saba Oromoo sabni Oromoo nama haamata malee ganama dabree namaas hin miidhu. Hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira. Kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan abaan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleef kennamte maaliif barbaachise? Gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti. Heera dhiisetti yuuneskoorra galmaawee wanni galmaawee heeraa akka heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kenname. Yuuneskoodha tanaafuu dhugaatii magaalaa kana dhalate obboleessa keenya.
هير إيسي بك اتخايا إنه سيدا ودونتهن كتاب سيدا فكاتو وان هير إيسي إبسو دندو أوكي أركا داركم قبو كم مدارا كنبرو ميتي غافا باركي مكا علي براتي موغاسي وبلين سومالي موجي إيكيساني كيني كان خخمجات رد غافا قلما أفران قالو دريكو باخي تجارة أي بسنسان دمجو نوجي إيكيسان توري أنا هاقو نمو وبلين كيني خواجي جرمو أركا جنغرم أكاسي سينتو وبلين ورّي والدنديني نمني بيجر كبول جو رحيم آسري سيجرون لو سباسر لمنو حامتي ديمون دركا فساتي أمو خانا ورّي أولر أوفا جرو ورّي تكدرغا أكتيفستين positive ta'ani social media irratti waa'ee dirreedoo akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooma. Warri galgal immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti gaa. Waa'ee dallaalummaatiin namaa sun sodaatu. Kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira. Nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalli dabalii jiraata kan jiru. Kan gari ammoo butameeti maquma Oromoomaatiin butamee Haki ta'ee nama argisiisu ni jira. Magaalaan hiriirri deebiis hin jiru. Namni hawaasni wal miidhees hin jiru. Hawaasni nagee haanii gammachuuni wajji jiraachuu jira. Misooma baadiyyaa dhaqaalaadha. Hawaasni sulula hojjechuu jira. Yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaa sanii jira jaabe okay. Bara amata waggaa 10 dura dachiin kaaree firri kumshaan aadaa galma aadaa Oromoo abbaa gadaa tijaara bu'anii kaaree kumshaan kan namee jira teelee duuba obboleen keenya kan Somaaleetiifis kumshaan kan namee jira soo kana ijaarrachuu kan danda'u ijaarrachuu ni danda'a ammallee oduu godhuu otoo hin ta'in namu ona fi yoo ijaarrachuu mirga isaa sanii haala bar Guraageefis mana aadaa kan obboleen keenya saba biraatiifis kan namee jira soo arrafun maaltu adda godhu waqtiin amma jiru nagaya magaalaa tanaa booyareessuuf jaallataaleen akkuma bulchaa deeman booyareessuuf Khadir Khobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru yooni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu magaalaan magaalaa federaalaati. Gaafa hawaasni walii galuu didee nuti gaa obboleen keenyaa wajjin nagaan jiraachuu feenu sabaasa lammanii hin feenu magaalaan tun harta gatti haaraatu yoo jedhame mana marii paarlaamaatu federeeshinii mikir beetii murteessuu danda'a. Gaafiin hawaasni keenya qabu gaafii sanii miti magaalaan akkamii guddate akkamii misoomti. Tana beeknee warri asirreessa hojii jiru hin dogongorinaa olaantummaan seeraa ni kabajama. Hanga nuti jiru ammoo magaalaa kana yoo borullee hanga dirra jirraa bulchuu jiru kana wajjin wal qabatee hawaasa kana rabbii gadiitti nuti tutti amana. Nam takka hawaasni kunis qeensirraa ta'uu hin qabu. Qawliin dhiibbadha jedhe mootummaa wajji wal dhiibbachuu ni danda'a rakkoo hin qabu. Iyyeef waa takka ani isin hima lanci hogguu waa qabu deemu bineensa dilaa jirami bineensa san keessaa yoo yookaanis waan nyaatu re'ee gaaraatis haa ta'u waan takka gisee arge social media irratti deemaa jiru marii gaafii 2 fi 3 kaasanii jiran kabajamtoonni ammoo deebisuun akka bulchiinsaatti dirqama waan ta'eef malee deebisuullee hin barbaanne dhugaa san dubbachuudhaafi magaalaan magaalaa sabaa sablamman namuu itti jiraachaa jiru magaalaa Dirreedawaati haa jennu sabaa sablamman magaalaa federaalaati muummichi ministeeraa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed gaafa Firiitireezoonii yookaanis diraayipoortii bika baaburii nasaanii bika dhanaa kan jennuun akka afaan saba biraatiin tanaafuu achirratti gaafa dhufee haasawa godhee kabajamoo muummichi ministeeraa magaalaan tun akkuma Dirreedawaa xiqqishoo jedhamtee ammaan sana Dirreedawaa magaalaa beekamaa waan ibisti jennaanii tanaafuu sanii wajjin wal qabate akkuma jirutti magaalaan tun Itoophiyaa xiqqoo haa taatu. Arabaa idalee Itoophiyaa xiqqoo moggaasnee fi jirraa jedhameeti kan deemu. Rakkoon magaalaa tanaa durirraa eegalee ni beekama. Gizee jijjiiramni mootummaa yookaanis kantiibaan waggaa 5 takka waggaa 2 wal jijjiiruudhaaf dhiyaate rabshaa magaalaa sana keessa ka'uu waan baran. Amma immoo rabshaan sana akka hin kaane nutis qabsoo deemnaa.
duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette Somaaleenis xiyya jee mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kan name kana kanaafuu waggoota shananitti bulchaa jira dachii dabarsinee kanninu dachiin yookaanis xiyya qofaa miti kaabee 500 lakkaa maqaa hariirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa ka gurguru eenyu ka mallatteessuuf oo eenyutu mirga naa kanne kaabinee as jirtuuf oo eenyu mirga kanne mallatteessuudhaaf maaliif haasa'uu dogongorsiisan hawaasa dogongorsiisan hawaasni as jiru jaalalaa fi kabajaa wajji jiraachaa jira Somaalee fi Oromoonis obboleeyyanii kalees wajji turan arraas wajji jiran borullee wajji horan magaalaa tana keessatti ibiddi qabatee ture ni beektan hogguu takka saba Oromootii Somaalee wajji lolan hogguu takka saba Oromootii Amaaraa wajji wal fixan hogguu takka saba Oromoo sabni Oromoo nama hammata malee ganama dabree namaas hin miidhu hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan araan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleef kannamtee maaliif barbaachise gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu teenyaa miti heera dhiisetti yuuneskoorra galmaawee wanni galmaawee heera akka galma heera abbaa gadaan galmeessisanitti obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kanname yuuneskoodha tanaafuu dhugaatii magaalaa tana dhalate obboleessa keenya heer dhiisee bikka itti kaayannu siidaa odoon ta'in kitaaba siidaa fakkaatu waan heer dhiisee ibsuu danda'u okke harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Somaaleen wajji dhiichisaniitiin kan kabajaa turan gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii san gammachuun wajji dhiichisaan turre anaaf naa haa godhamu obboleeyyan keenya kan hojii jiru immoo harkachuun qabu akkasiis hin ta'u obboleeyyan warri wal dandeenyii namni biyya takka bulchu rahima as keessa jiru hundaa'u sabaa sablammanuu haammatee deemuun dirqama isaati ammoo kana warri awwala oofaa jiru warri takka takka aktiivistiin poozitiif ta'anii sooshaal miidiyaa irratti waa'ee Dirreedawaa akkanaa miti jee kan ibsu jirus haa galatooma warri galgali immoo warra faayidaa as dhufanii asirraa nyaatanii dallaalummaa hin dalagnuuti waa'ee dallaalummaatiin namaa sun sodaatu kanaafuu gaafiin isaan gaafatanii jira nuti magaalaan seera qabeessa akka seera qabeessatti haalii fudhamuun jiraata kan jiru kan gari ammoo butameeti maquma Oromommaatiin butamee haachi ta'ee nama arrabsus ni jira magaalaan hiriirri dee'ees hin jiru namni hawaasni wal miidhees hin jiru hawaasni nagee haalii gammachuuni wajji jiraachuu jira misooma baadiyyaa dhaqaalala hawaasni sulula hojjechuu jira yoo rakkoon jiraatee rakkoo dhugaasanii jira jaabe okay bara amata waggaa 10 dura dachiin kaaree kumishaan aadaa galma aadaa Oromoo abbaa gadaatti ijaaramu yaani kaaree kumishaan kannamee jira teenee duuba obboleeyyan keenya kan Somaaleetiifis kumishaan kannamee jira soo kana ijaarachuu kan danda'u ijaarachuu ni danda'a ammallee oduu godhuu odoon ta'in namu ona fi yoo ijaarachuu mirga isaa sanii haala Guraageefis mana aadaa kanname obboleeyyan keenya saba biraatiifis kannamee jira suu arra kun maaltu adda godhu waqtiin amma jiru nagaa magaalaa tanaa booyareessuuf jaalataaleen takkuma bulchaa deeman booyareessuuf katiir kobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru yooni kannina jenne illee kannuu hin dandeenyu magaalaan magaalaa federaalaati gaafa hawaasni walii galuu didee nuti gaa obboleeyyan keenyaa wajji nagaan jiraachuu feenu sabaa sablammanii hin feenu magaalaan tun harta aggatti haaraatu yoo jedhame mana marii paarlaamaatu federeeshinii mikir beetii murteessuu danda'a gaafiin hawaasni keenya qabu gaafii sanii miti magaalaan akkamii guddate akkamii misoomti tana beeknee warri as keessa hojii jiru hin dogongorinaa olaantummaan seeraa ni kabajamaa hanga nuti jiru ammoo magaalaa kana yoo borullee hanga dirra jirraa bulchuu jiru kana wajji wal qabatee hawaasa kana rabbii gadiitti nuti tutti amana nam takka hawaasni kunis qeensirraa ta'uun qabu
Kawaliin dhiibbadha mootummaa wajji wal dhiibbachuu ni danda'a rakkoo qabu. Iyyeef waa takka ani isin hima leenci oguu waa qabu deemu bineensa bilaa jirami bineensa san keessaa yookaanis waan nyaatu re'ee gaaraatis haa ta'u waan takka gisee arge